dubbisna afaanuma keenya gadhabnee dubbisna afaa jennee kana kanumaan wal jalqabna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaa walitti deebine. An Abdallah Siraaji. Barmoonni keenya kan har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo dabre ka waliin ilaalle irra butaa, qubee dheeraa fi qubee gabaabaa, qubee laafaa fi qubee jabaataa akkasuma hiikaa jechootaas waliin ilaallee dabarfanneera. Har'a mata dureen keenya hiikaa jechoota afaan Oromooti. Ni asirraa eegallu. Baqaanii dheeraadha as kanatti. Kunis dheeraa. Baqaanii kana jechuun gaarii ta'iinsa yookaan tolaa ta'uu hin yaadattanii jedheetiniin amana. Kanaan dura waan kanarraa illee dubbanneetiniin jira. Baqaanii gaarii tahuu, tolaa tahuu, takkahuu ammoo baqaanuu toluu. Okay? Kan itti aanu barqii jechuun kan hin bilchaatin, barqii kan hin bilchaatin jechuu. Okay? Kan hin bilchaatin jechuudha barqii jechuun. Bayyanuu jechuun murtii kennuu. Murtii kennuu. Bayyanaa sin jedhama. Bayyanaan nu biratti maqaa dhiiraati. Oromoon maqaa dhiiraatiinis ni waama bayyanaa. Inni bayyanaan waan murtii kenne jechuu, murtii kenname jechuu, murtii kenne jechuu bayyanaa jechuun. Bayyanuu. Asitti qubee hin jabaatti. Asitti hin dheeratti. Asitti hin dheeratti. Yeroo barumsa dabreerraa as baanee hiikaa jechootaas tahee seerluga wahii kan barannu jecha dheeratu, jecha gabaabatu, jecha laafullee isinii tuqaa deema. Okay? Kan itti aanu badhaga jechuun dhageeffatanii barreessuu. Badhaga jechuun kana. Okay? Dhageeffatanii barreessuu. Akka afaan Ingiliffaatitti biyyoonni gurguddoon Ingiliff isaanii sadarkaa 4 qaba. Speaking and listening, reading and writing. Listening and writing. Okay? Amma kana keessa badhaga jechuun akka afaan Oromootitti dhageeffatanii barreessuu. Listen and talk. Listen and take note. Listen and writing down. Dhageeffatanii barreessuu badhaga jechuun. Okay? Kan itti aanu belbelchuu. Takkaahuu ammoo dallansiisuu yookaan aarsuu. Okay? Aarsuu, takkaahuu, belbelchuu jechuudha. Maal jechuun? Belbelchuu jechuun. Okay? Kan itti aanu bifaalee. Bifalee jechuun waan bifa hin qabne. Waan bifa hin qabne. Fakkeenyaaf gaararraa jechuun isii ilbii waan akka gaararraan bifa hin qabdu maaliifi homa itti dhufte fakkaatti. Yoo gurraacha agarte gurraacha fakkaatti. Diimaa agartu diimaa fakkaatti. Bulee agartu bulee green magariisa fakkaatti. So gaararraan bifa hin qabdu bifalee jennaan jechuudha. Bifalee. Okay? Kan itti aanu biiluu. I hope hin yaadattan biiluu kuni sirba afaan Oromoo keessatti hin jira. Biiluu. Biilee daraaraan garbuu
Anube kadari dimbaran darbu jedha Oromoo yoo darbu. Anu muuziqaa yeroo tokko tokko illee sirba. Sirba afaan Oromoon jaaladhan sirba. Daraaree biqilaa baasu jechuudha. Kana jechuun biiluu kana biqilaan of keessatti hammatu garbuu, qamadii, haayisaa takkaahuu hajjaa. Hajjaa yookaan haayisaa jennaan. Haayisaan hajjaa yookaan haayisaa jedhama. Okay? Innis biilaa qaba. Hantaraan hin qabu. Wanneen tokko tokko hin qaban. Biluun kunii fi biiluun wal fakkaata garuu asitti aal lama. Dhiifama. Uul lama. Asittis uul lama. Garaagarummaan jira lamaan jidduu jiru asitti in lama. Asitti in tokko. Biluu jechuun diimaa akka dhiigaa sirriitti wanta diimate jechuudha. Wanta sirriitti diimaa jechuudha. Kan nama fakkeenyaaf uffata baay'ee diimaatu jira. Kalarii baay'ee diimaatu jira yookaan ammoo halluu baay'ee diimaatu jira. Isaan inni sunis maal jedhama? Biluu jedhama. Okay? Ay keessatti qubee dheeraas hubataa deema. Qubee gabaabaas hubataa deema. Qubee jabaataas hubataa deema. Okay? Barmoonni har'aaf isiniif qopheesse kana fakkaata. Barmoonni har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Inshaallah yeroo itti aanutti hanga mata duree barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaa hin dagatinaa subscribe gochuu, like, commentii fi akkasuma share gochuu hin dagatinaa.